kakachuu nan danda'an quraanaan tamanu qabadhee kakachuu danda'a. Garuu ani rooberaa yoo xinnaate viidiyoo 4-5 ol biraa qaba si galee ankoollee akkuma kana viidiyoo 3-4 isa bira jirachuudha. Tarii isa kanadha viidiyoon biraa kan nama bira jiru jedhee yoo baase ta'e kan biraas itti gaafatamaa akka fudhatu ammas isuma jechuudha. Viidiyoo isa bira jiru nan beeka waan ta'edha. Duraanii kan inni maallaqa na gaafate yeroo sana keessatti yeroo ho'aa sana keessatti innis viidiyoo na biraa qaba anis viidiyoo isa biraa qaba. Nan poostota jennaan atis postoottee anis keen poostota jennaan hin dhiisee hin deeme. Rooberaa naafidha. Tokko lammaffaan immoo namni kun jireenya isaa wajjin jiraate keessatti akkatti jiraatan hin jennu. Namni kun maallaqa sirraa nyaate qabaa. Bakki maallaqa narraa nyaate hin qabu. Bor imannaan namni sirraa fudhatu hin jiru waan dhageenya qabnaadhaa fi maallaqa cubbuu sirran kaa'inii hin kijibiniif. Maallaqa haga waggaa 2 guutuu irraa nyaate jedha kaan gadi ba'e. Inni kaan viidiyoo kan akka hin baafneef waggaa 3 gabarte jedha. Dhugumatti maallaqa sirraa nyaate qaba. Waan bor himattee kennaan sirraa fudhatanne. Kun sobadha lakki maallaqa narraa nyaate hin jiru garuu viidiyoon kun viidiyoo waggaa 3 duraati viidiyoo turedha. Wanni inni immoo nan gadhiisa. Siin jedhe jira sodaachisa jira. Samana. Waan sodaachise tokko iyyuu hin qabu. Kanuma inni gadi ba'e argite jechuudha viidiyoo. Isaafi waraabe innis naa waraabe. Siigalee lameen keessanuu viidiyoo exchange wal gootan viidiyoo iccitaawaa jechuudha. Erga wal jijjiirtanii kaatanii kallattiidhaan osoo nam tokkotti hin ergin akka isatti ergite dhibbaa ni mirkaneeffatta. Amantaa kee amantuutti rabbiif amantaatti amantuun. Mirkaneessuurra darbee qura'aanaan itti amanu qabadheen. Hayyee nam dhaabbadhu hayyee waan bareedaadha. Tokko hayyee sana booda jechuudha. Harmee kee akka dhukkubaa harmee isaa akka dhukkubaa jiruu fi maallaqa barbaadee maallaqa si gaafatee erga si gaafateen booda ati maallaqa hin qabu jennaan viidiyoo kee gadhiisa kiyya dhiira waan ta'eef kan kee ba'u garuu ati shamaraa siif rakkoodha jedhee yoo viidiyoo kana yoo maallaqa sana naan galchine siif viidiyoo kana gadhiisuu hin danda'a jedhee sitti dubbachuu isaa dhibba rabbiif amantaa amantutti kakattee ragaa ba'uu dandeessaa maqaa obboleessa keenya balleessuu osoo hin taane. Kakadheellee ragaa ba'uu nan danda'a. Maammee ammas wanta tokkotu jira. Hayyee itti fufi. Maammee koo qoy obboleetti. Maammee koo gaaffii adeemsaa. Wanta siin jedhu maammee. Kakaa keessan galchiniiti. Ragaa gaafataa deemee ragaa barreeffamaa jiraachuu mala sagalee jiraachuu mala. Isheen ati bakki maammee. Ayyee gaariidha isinis wanti jechaa jiru maaliif sitti fakkaate yeroo hedduu wantoonni bilbila kallattii walii bilbilli yoo gama siitiinis gama isaatiinis rikardi hin taane namni kaahammeenyaaf tarii yeroo sanatti wal yaaduu dhiisuu danda'a gariin ashaatirri kan qabatu qabachuu danda'a tarii dhabachuu dandeessi amantaadhaa achi immoo wanti biraan jiru. Ragaan yoo jiraate jedhe jechuudha yoo barreeffamaan ta'e jedhe bifa barreeffamaatiin iskiriinshuutii qabda yoo ta'e jedhe jechuudha kontaaktii isaa wajjiniin ragaa quubsaa kennuu dandeessa yoo ta'e jedhe akkuma mubaarak jedhee den qabatta hayyee akkasi. Viidiyoon kun osoo hin ba'in jechuudha isa wajjiniin gargar cittanii osoo waliin dubbisin hangam turtanii jirtu? Waggaa sadiif isaa ol ta'a. Tu waliin haasa'in. Osoo waliin haasa'in waggaa 3 erga guutanii kaataniin boodatti mana Aleeksii Taayyeetti kan gastii irratti wal dubbiftan wal agartanii yoomi? Gaafa 20 dhufee na dubbisee gaafa 21 illee na dubbisee gaafa 23 kan tekstii isaa deebiseef. Ayyee inni akkas irratti dubbachuu jiruuf kan jalqaba dhuftee na dubbifte isiidha jechaa jira erga addaan cittanii kaatanii boodatti ati ammoo isatu na dubbise guyyaa 20 jechuun almost guyyaa 4 dura jechuudha ammas yaada wal faallessu jira naaf qabadhaa namoonni dhaggeeffachaa jirtan hayyee erga viidiyoon kun bahee gaafii gaafatteen keessatti deebiin siif laate maali? Erga viidiyoon kun bahee namni viidiyoo sana dhufee natti himee maal viidiyoon akkasii akkamitti bahee naan jennaan daayirektii an viidiyoo sana guyyaa isaa wajjiniin eessa taa'ee nama ergee hojii waan hin beekuudhaaf daayirektii gara rooberaa deemee rooberaa gaafadhe. Yoon gaafadhu viidiyoo maalii naan jedhe viidiyoo akkasii akkamitti namaa ergiti atiin viidiyoon kiyya kan jiru si bira qofadhaan jedheen. Jennaan akka viidiyoon isa bira jiru hin haalle si galee sagaleen hin erge jirachuudha. Akka viidiyoon isa bira jiru hin haalle garuu ana miti kan namaaf dabarsee erge telegiraamii kootu haakii ta'ee malee an dabarsine jedhee harmee isaatiin kakataa ture jechuudha. Kanammoo yoo wanti inni dubbatu jira. Hayyee galatoomi hayyee barreeffama isa wajjiniin guyyaa 4 dura waliif barreessitan iskiriinshuutii evidansiidhaaf mubaarikiif erguu dandeessaa waan atiif inni waliif barreessitan osoo dhoksaa tokko hin qabne jechuudha.
Erguun danda'a jira telegiraamii. Maamme, Ayyee maamme, abdii. erga Yookaan ammoo pablikiin godhaa jedhee ka'ee yookaan ammoo maallaqa sana akka itti ergituuf jechuudha. Doorsifni yookaan ammoo akeekkachiisni inni sii kennee jedhe akka jirutti sila dubbatte inni immoo waan kana lakkii gonkuma waan akkanaa nama godhu miti jedhee wantoota inni nama dubbachaa ture jedhe irra deebi'uu dhaggeeffachaa jirta. Hawaasnis dhaggeeffachaa jira waan ta'eef waan kana jechuudhaati. Ragaa wayii qabda yookaan ammoo bifa kakuutiin haa ta'uu shakkii tokko malee hammeenyaaf osoo hin taane obboleessa keenya maqaa balleessuuf osoo hin taane dhibbaa dhibbatti mirkaneeffachuudhaaf hawaasnis haa ta'uu namoonni dhugaa kana hanga xumuraatti deemuu danda'anu yoo kan dhiyaatanu ta'ee jedhe hawaasa fuulduratti nama 7,000 fuulduratti waan kana dhibbaa dhibba akka inni jedhe ragaa qabda yookaan ammoo bifa nu amansiisuu dandeessu wayii qabda. Kakachuu nan danda'an quraana itti amanu qabadhee kakachuu danda'a. Asirratti immoo wanta jedhu tokkotu jira maamme. Isa inni munaan viidiyoo baay'ee namaaf ergiti, viidiyoo baay'ee nama biraatti ergiti, karaa sanaan bahuu danda'a. Inni jedhu isa kana anatu beekaan, eenyusa ta'e anatu of beeka. Garuu aniif rooberaa yoo xinnaate viidiyoo 4-5 olla biraa qaba sii galee ankoollee akkuma kana viidiyoo 3-4 isa bira jirachuudha. Tarii isa kanadha viidiyoon biraa kan nama bira jiru jedhee yoo baase ta'e kan biraas itti gaafatamaa akka fudhatu ammas isuma jechuudha. Viidiyoo isa bira jiru nan beeka waan ta'eedhaaf. Reefilleen ture Ayyee eebbisaa dubbadhu eebbisaa galatoomi sabboontu. qulqulleeffachumaaf hin jedhe wannan gaafachuu fedhe erga waggaa 3 hariiroon keessan addaan citee adda baddanii mana Aleksitti walitti dhuftanii wal dubbistanii asii wanni inni akka dorsaatti siin jedhe jira namni wal dhabaa mallaqaaf haa ta'u dhimma biraatiif haa ta'u wal dhabdanii adda deemtanii wal dhabbii san kaasee wanni akka dorsaatti haa ta'u waa inni siin jedhe si sodaachisa jira. Akkasuma ammoo erga adda deemtanii waggaa 3 adda fagaattan haalli ati isa shakkituuf viidiyoo matu isa bira jira qofaaf immoo isatu waan kana irratti hojjetee jettee wanti ati yaaddu wanni biraa jira namni erga wal dhabee waggaa 3 addaan deeme dhimma maal walirraa qabaatee waan kana warra dalaga jettee mee wanni biraa wanni ati isaan shakkitu jira gaafii lammaffaa. Galatoomi gaaffii keetii fi duraanii kan inni maallaqa na gaafate yeroo sana keessatti yeroo ho'aa sana keessatti innis viidiyoo na biraa qaba anis viidiyoo isa biraa qaba nan poostota jennaan atis poostottee anis keen poostota jennaan hin dhiisee hin deeme. Eega wal cufnee turre immoo dheengadda kan dhufee na dubbise isadha si galee ani immoo eegganaan dubbisee malee wanti na doorsisee hin jiru wanti biraa si galee. ittaan fufamaamme carraa tokkitti Roobera irraa hin gaafii takka qaba. Boona itti fufta abdii